Maqaan koo Daani'el Lafaan jedhama. Kanaan dura viidiyoo tokko qopheesseen ture. Google keessatti Daani'el Lafaa yoo jettanii yookiin immoo Oromiyaas Bleeding jettanii yoo katabdanii viidiyoo isa kanaan dura arguu dandeessu jechuudha. Viidiyoo isa lammaffaa kana immoo kan inni qopheessuu yaalee fi waa'ee amma haala amma deemaa jiru waa'ee maaster pilaanii kanarratti ogeessoti Oromoo yaada tokko tokko dhiyeessanii turan. Yaadi isaanii baay'ee gaariidha. Dhugaadhumatti Oromiyaa balleessuudhaaf fi Oromoo akka jirutti dhabamsiisuudhaaf waan ta'eef waan kana dura dhaabbachuun nurra jira jechuudha. Hundumti keenya wal duukaa. Yaadi kun hamaadha jedhee kan hin fudhadhe keessumatti inni magaalaa hundumaa fudhatanii mootummaa jala gashanii uummata keenya gadaranii uummata keenya iyyoomsanii isa immoo humna isaa nyaachuudhaaf akka inni barnoota hin arganne akka inni seervisii garaagaraa hin arganne alatti gadari'uun kun waan jiru ta'eetu jiru. Kabiraani inni baay'ee nama sodaachisu Oromiyaa kana caccabsuudha. Kan isaan Oromiyaa isa walitti aanee walitti fuufamee walitti wal duukaa jiru kana caccabsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne amma handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa kaanii gara olitti ol deemanii utuu xiqqoon deemanii daarii Amaaraa keessa lixu. Yoo gadi deemanii daarii Saawuzii yeroo lixanii shawaa kana akkuma jirutti liqimsu jechuudha. Kuni shawaan liqimfamee naani Westiitti Oromiyaan Westiidhaaf Istii ta'ee citaa jechuudha. Gargar cabaa jechuudha. Yoo gargar cabne egaa humna keenya cabaa eenyummaa keenyatu gargar caccabaa baay'ee rakkina nutti uumuu jechuudha. Abjuu isa Oromiyaa kana akka nama jiru kanatti bilisoomsina jedhu kana dhabamsiisuudhaaf taa'aa jiru jirri kun. Iddoo lamatti cabuu duwwaadhaan mini hin caccabsu isa booddee immoo sabaaf sablammoota nutti marsanii jiran hundumaa nutti kaasanii hamma danda'amanii lafa keenyarraa caccabsaa deemanii Oromiyaa isa maajoriitii ture kana Oromoo isa maajoriitii ture kana xiqqeessuun hin danda'ama. Hin danda'amu warri jedhanii jiru darbanii inuma danda'ama. Biyya hundumaa keessatti ta'eera biyya amma keessa jiraannu kana keessattis ta'eera waan dhossaan qabu jechuudha. Saba tokko completely lafarraa balleessuun hin danda'ama jechuudha. Kuni baay'ee kan na sodaachisu isa kana. Isa kana irratti hundumti keenya irratti bobba'uutu nurra jira jechuudha. Tokko Oromoon immoo amma United ta'uu Oromoon tokko akka hin taane rakkina kan uumee jiru Oromoon iddoo lamatti gargar jira. Gamana kaampii lama keessa jira. Inni tokko Oromiyaa bilisoomuu qaba kan jedhudha. Inni tokko immoo demokiraasiidhaanii Habashaadhaa wajjinii Itoophiyaa demokiraatisiinii wajjin jiraachuu dandeenya isa jedhudha. Mee Itoophiyaa demokiraatisiinii jiraanna warra jedhu kana yoo ilaalle wanti isaan jechaa jiran qulqulleessinee lafoo keenya Oromiyaa Itoophiyaa kana humna koloneeffataa kana cabsinee ofirraa hin ariinu cabsinee ofirraa ari'uun maalaan hojjenna koloneeffataa kana cuccululusinee ababballee isaanii wajjin jiraanna isa jedhudha. Kuni collummaadhaan bira dabarreetu taayitaatti ol baanee isa booddee Oromoo bilisoomsina. Abjuudha kun. Abjuu haasa'uudha. Humna diinaatiif dandeettii diinaa sanaa akka gaariitti hubachuu dhabuudha yookiin immoo beekaa ittiin nama gowwoomsuudha jechuudha. So kanaaf tokkoffaa waa'ee warri Oromiyaan bilisoomuu qaba kan jedhani Oromiyaanii taasa bilisoomu malee Habashaa wajjin jiraachuu akka hin dandeenye waan beekamaa ta'eef. Kanaan dura Itoophiyaa demokiraatessuu kan jedhamu karaa baay'ee yaalamee dadhabamuunsaa kuni waan qabatamaatu lafa jira. Tokko kan lammata immoo Oromiyaan haa bilisoomu yeroo jedhamu biyyi kolonii jala ture hundumti isaanii yeroo bilisoomu Oromiyaa duwwaatu kolonii jalaatu hin bahine. UN chaartarii keessattitu ifamee lafa kaa'ame. Biyyi kolonii keessa ture decolonized ta'uutu irra jira. UN chaartarii UNitu sappoortii nu godha. UN decolonize goona biyya keenya keessaa koloneeffataan haa ba'u yeroo jennu addunyaatu nu deeggaraa jechuudha. Maaliif ifatti xaliila ta'ee lafa taa'eera kun dhaqaatii dubbisaa ijoollee dargaggoo. Kana ilaala. Kan biraan immoo mee warra argumentii isaanii isa isaan ittiin dhiyaatan kana ilaallume tokko tokkoon fuudhaatii ilaala wanta isaan jedhan. Tokkoffaa Oromiyaan qobaatti citee jiraachuu hin danda'u. Qobaatti attamitti cinna qobaatti cituu isa jedhu kana mee ilaala.
biyya lafaa biyya Afrikaa kana yoo fudhattani biyya Afrikaa kana akka jirtu yoo fudhattani biyyi hamma mixii geessullee wakka Rwaandaa Burundii kana fudhadhaame biyyi hamma mixii geessu bilisummaa ishee argattee alaabaa ishee dhaabbattee jiraataa jirti. Oromiyaa dhiisiti. Naanni kan biraan immoo landlocked yookiin accessii galaanaa hin qabnu waan jedhu argumentii manjirree tokko fidanii isas nuyi waan albuudaa qabnu lafi keenya coomaa waan ta'eef nu kadhataniitu Sumaaleen haa ta'u Jibuutiin haa ta'u Keeniyaan haa ta'u karaa nu kennu nu kadhatu jechuudha. Nuyi nama kadhachuu iyyuu hin dhaqnu kanarratti. Kanaaf kuni bishaan hin baatu. Argumentii isaanii ni guutu. Inni kan biraan immoo sabaaf sablammii warra nutti naanna'ee jiru moottan goona nu warra nu keessa jiru. Addi bilisummaa Oromoo warri smaartii ta'an warri qalaman adda bilisummaa Oromoo keessaa yeroo adda bilisummaa bu'uuressanii ibsanii lafa kaa'aniiru. Sabaaf sablammiin maal ta'uutu irra jira kan jedhu. Mirgi isaanii akkamittiin akka eegamuu qabu. Nu wajjin akkamittiin jiraachuu akka danda'an. Kanaan kuni lafa kaa'amaadha. Oromoon confused miti. Duraa kaanee wallaansoo kan keessa yeroo linne ifa xaliilatti lafa taa'eera jechuudha. Kunis bishaan hin baatu. Maaliif? Nuyi Oromoon ofii isaatii miidhame, ofii isaatii garboome, ofii isaatii saamamee du'ee dhiigaa osoo jiru sabaaf sablammiidhaa fi responsibility fudhannaa yookiin itti gaafatama fudhannaa inni jedhu kuni argumentii waan bishaan hin baannedha. Waan gatii hin qabnedha. Nuyi bilisummaa keenya sabaaf sablammiif jennee hoosteejii qabsiifnee teenya jechuudha. Warri kan biraan moraaliidhaa appiilii godhu attam goota sabaaf sablammii abidda ofirraa buusee namarraa buusa ijoollee. Abidda ofirraa buustaniitu namarraa buustu jechuudha. Inni kuni namatti qoosuudha jechuudha. Kanaaf waan akkasii kunis tasa iddoon qabuuti garagaltanii iyyuu hin ilaalina. Sabaaf sablammiin nuyi sabaaf sablammii hunduma isaa mirga isaa eeguudhaaf mirga eenyuyyuu dhiibuudhaaf bilisummaa keenya bilisummaa saba Oromootiif bilisummaa keenyaaf lola malee nama miidhuudhaaf bilisummaa keenya lolachuun osoo nurra jiru immoo nuyi warri kan biraa yoo bilisooman malee hin bilisoomnu jechuun qoosaadha. Inumayyuu yeroo nuyi bilisoomnu yeroo nuyi lollu akka isaan nu wajjin lolan encourage goona hin gargaarra jaarmiyaa isaanii bukkee isaanii dhaabanneetu isaan hin gargaarre walii wajjin lollee diina kana ofirraa buusuu dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo mee nature yookiin haala diinaa kana ilaala warra amma Itoophiyaa Dimokiraatessina jedhu kana haala Habashaa kana ilaala. Nyaaphaa wajjin dhatti haasofteetiin kan itti teessee haasoftee etu waa'ee dimokiraasiidha haasoftaa jechuudha. Tigiree wajjin immoo Amaaraa wajjin dhatti haasofta. Amaarri yeroo dhufu Itoophiyaan dinnatti siin jedhee dhufu. Waa'ee Itoophiyaa sitti odeessa. Waa'ee Itoophiyaa abjuu jabanaa Haile Sillaasee jabana milikiidha harkatti bade kanatu isa deebisuu sammuu isaa keessaa qaba jechuudha. Tigireen humna isaa irree isaa fudhatee dhufee gabatee ilaaf ilaameetti dhiyaata. Negotiation table. Yeroo dhufu inni humna isaa kana rooppilaa isaa taankii isaa maaloo isaa kanatu isarratti hirkatee dhufaa jechuudha. Amaarri immoo Itoophiyaan dinnatti seettu tokkummaa Itoophiyaatti hirkattee dhuftii jechuudha. Uummata sammuunsaa hin bilisoomiinii wajjin yeroo dhatti haasoftu precondition inni lafa kaa'een dhatta. Kan inni lafa kaa'een dhattee haasoftaa jechuudha. Say for example, amma Tigireedhaa wajjin yeroo yoo dhattee waa'ee demokiraasii nanaasaa jette nama humna qabu nama irree qabu wajjin nama mana hidhaa taankiif rooppilaa guuree of harkatti qabu wajjin harka kee duwwaa dhattee yeroo haasoftu negotiation table kanatti yeroo dhiyaattu gama teessee yeroo wajjin haasoftu maal goota isanni kaa'ee fudhattamoo atoo waan itti hirkatte hin qabdu atoo jaarmaa kee diid saba kee diidde waan jiru balleessite maalitti hirkattee dhattee haasofta kana gaafattanitti ijoollee warra akka jedhu kan eenyutu gaafate namni gaafate jira maalitti hirkattee dhattee haasofta yoo jette harka duwwaa dhattee haasofta harka duwwaa dhattee yeroo haasoftu gaa ofii keessa dhufte saba keessa dhufte boquu kee gadi buuftee eegee kee suuttee wanta inni jedhe fudhachuu dhattaa jechuudha saba keessa dhuftaa jechuudha. Kanaaf deemta malee nama gowwoomsuu asiif achi maaloo gochuu hin barbaachisu. Kan biraan egaa mee ilaalaa ijoollee amma se'an egaa warri Oromoon haa bilisoomu Oromiyaan bilisoomuutu irra jira jettanii ilaa kaampii garaagaraa iddoo garaagaraa keessa dhaaba garaagaraa keessa dhokattanii jirtan onneen keessan bilisummaatti amanaa osoo jiru
dhaaba tokko keessa warri keessa ta'u acha ta'u asa ta'u iddoo badee jiraadhu. Bilisummaa Oromootti naman taanaan gadi ba'ii dubbadhu. Har'a yeroon kee yeroo ijoolleen itti dhiiddu yeroo ijoolleen itti dhumtu kana gar tokkotti luucoofnee kaanee warra ka'anii Oromoo waggaa kan biraadhaaf waggaa 100 taanuuf qopheessaa jiran kana dura dhaabachuu qabu. Waggaa 100 taanuufi harka warra koloneeffataa jiratti nu hambisuudhaaf. Warra tattaafatan kan warra gadi ba'anii miidiyaa alaa kanarratti miidiyaa Oromoo kanarratti la kunoo jirra jedhanii piikcharii isaanii agarsiisaa haasaa kennaa maaloo jedhanii asifachi Oromoo bifa isaaniitiin karkarsanii bor nuti hojjetaa jira jechuu barbaadan kana warra akkasii kana dura dhaabachuu qabna ijoollee. Bilisummaa duwwaadhaaf kaanee dhaabachuu qabna. Kan nu baasu saba Oromoo kan baasu ammas har'as boris iftaanis bilisummaa duwwaadha. Sabi keenya Habashaa ilmaan Habashaa isa humnaan nu qabatee biyya keenya koloneeffate kana ofirraa ariinee biyya keenya bilisoomsinee yoo jiraanne malee tasa Habashaa wajjin jiraachuu hin danda'amu ijoollee. Habashoonni yeroo dheeraadhaaf kan isaan nutti agarsiisan yeroo waa'ee mirgaa kaafnu hamma isaan garaa nutti jabaatan agartanii. Akka isaan ijoollee keenyatti qalaa jiran agartanii. Akka isaan ijoollee xixiqqoo itti qalan, jaarsolii itti qalan, jaartii itti qalan ija keessanii argaa jirtu ijoollee. Hamma isaan garaan isaanii jabaatan argaa jirtu. Ilaa ijoollee dhaggeeffadhaa. Warri Itoophiyaa Dimokiraatessanii jedhanii fiigan kuni hamma ammaatti seenaa isaanii dhaxxanii yoo qoratanii tokko isaanii keessumatti warra hoogganoota keessa mee gadi baasaati ilaalaa qinniiddaan tokko namni irra ga'ee jiru. Harka namaatiin abidda qabataa turan waggaa kana hunduma warra akkasii kanatu gadi yaa'ee lafa jiranii fut jedhanii wayyaaneen hin kuftiseeniitu achi as fiiganiitu Itoophiyaa Dimokiraatessanii seen jechaa jiru. Kanaaf seenaa akkasii beekaa ijoollee. Warra akkasii haxxee kana collee kana afaaniini Oromoo fakkaatanii bilisummaa Oromootiif nama dhaabatu fakkaatanii hojiidhaan garuu saba keenya waggaa 100 taanuuf jaarraa ittaanuuf akka inni garboomu saba keenya qopheessaa jiru. Tasa Habashaanii mataa sanaayyuu hin qabdu. Mataa dimokiraasiiyyuu hin qabdu Habashaan. Har'a yeroo ilaallu Habashaanii inumayyuu gaallaa gadaa jedhee warra ijaaramu wajjinitu waa'ee dimokiraasii haasofta. Itoophiyaa jedhee warra haasa'u wajjin tokkummaa Itoophiyaa andinnat warra jettee haasoftu wajjinitu waa'ee dimokiraasii haasofta. Yoo Habashaadha wajjin haasofte har'a duraan dursee haasaan isaa sitti kaasan qubee balleessi ka afaan kee afaan Amaaraa godhi ka warra akkasiitii wajjinitu waa'ee dimokiraasii haasa'udha. Dhaqii nama kan biraatti qoosi. Ijoollee kana nama hin fudhatina. Kana hubadhaa. Kan nu baasu kan saba Oromoo baasu bilisummaa duwwaadha. Kan nu baasu bilisummaa duwwaadha. Jabaadhaa, loladhaa. Magaalaa, lagatti, baadiyyaa keessatti loladhaati. Nyaapha biyya keessan keessaa baasaa. Oromoon hin danda'a mootummaa isaa dhaabachuu. Hin danda'a Oromiyaa Rippaabilikii dhaabuu. Hinuma dandeenya dhaabbannee jiraachuu. Nuyi namaa gadi, nuyi eenyu gadi. Burundi, Rwanda ishee xixiqqoo sanaa gadi, Keeniyaadhaa eenyu gadi amma nuyi. Ilaalaa kana. Kanaaf jabaadhaa ijoollee. Hin bilisoomne, hin shakkina. Waaqayyo inni gubbaadhaan nu gargaara. Waaqayyo naddanaan nu gahe nu hungatu. Jabaadhaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.